rakkoo hin qabu. Innaa kutaa kudha tokkoon jechuudha wallahi fatiyaa argeetin jira amman argeeyyuan. Innaa fatii keenya rabbi si wajjin haa jiraatu. Abshir ilma keellee si wajjin jirra. Hundi keenya iyyuu kan taaptaappiidhaan kan leencaan Oromoo raaf taphattaa silas. Oromoo raa jettee taphatta miti. Innaa abshir si wajjin jirra. Kun olaanaa takka beekaayyee wallaahi galatoomii wallaan iyyuu beekaasuma dhugumaa rabbii si galee yeroon hirriba irraa ka'u tiktookii irra waan addaan arga si galee waan jaalala miseejii wallaahi akkana haqee eenyu deebisee eenyu akka dhiisu dadhabeetiin wallaahi asirratti galateeffataa ture sila bakka Oromoo koo ani jechan isinii dhabe isinii galee maaliifi bakka hin beekuwan yaani na jaallattanii rabbi isin haa jaallatu ana caalaa rabbiin isin haa jaallatu wallaahi homaa takka jechuu hin danda'u rabbi isin haa jaallatu ምክንያቱም namni tokko isinii galee jecha yoon isiniin jaalladha jedhee fixachuu hin danda'u isinii galee kanaafuu isiniin jaalladha ummata fiqiriidha dhugaa rabbii ani akkanatti namni na jaallata jedhee hin yaanneen ture isinii galee garuu akkana jaallattan illee argee jira. Profaayilii kana tuqaa deemaati profaayilii fatiyaa kaayatan dammoo haga guyyaa geemmiiti dhumatuutitti geemmiiti juulaay baristiidha. Irraan kaasinaa homaan ta'u akkasii profaayilii makanarra kaadhaa viidiyoon illee gadhiifama. Duwit godhaa yookiin ilu gadhiisaa yookiin asub gadhiisaa fatiyaa illee gadhiisti. Jala deemaa duwit godhaa fi warri fooloo baay'ee qabdan yaa gargaaraani. Deemaa profaayilii keewwadhaa maaliif asirra yoon kaa'ee hin mul'atu isinii galee nama xixiqqoos hin mul'ata kanaafu kana jala deemaatii kun onneen tiktookii kiyya duraanii fatiyyee fiqaru weta iskiriinshuutii yoo gootan malee bu'u ittiin beekaa saadiyyee keewwattee dhufte screenshot godha malee akkanatti hin bu'u akka feesbuukaa namni suuraan hin bu'u. Screenshot godhaati profaayilii irra kaa'adha warri feetu. Kunoo qoy. Kunoo onnee isinii barreesseen jira. Kana isanaan laayivii irra yoon jiraadhe arguu hin dandeessan yookiis beekaanuu laayivii irra jiran hundinuu laayivii irra jiran kana laa. Fatiyyee fiqirannaa kan jedhu kana tuqaa deemaati wanni jedha profaayilii keewwadhaa kanarraa kun onnee isinii asitti tarreesseen jira. Kana tuqaatii profaayilii keewwattanii yeroo tuqxanii jettanii iskiriinshuut godhattan achii booda malee noormaal isinii hin ba'u jechuudha isinii galee iskiriinshuut yoo godhattanii malee. Galatooma wallahi ani fokkota komantii fokkotaadhuma wala viidiyoo nan hojjedhu jalatti wala asti laayivii seenee kaleessa hadha dhugaa rabbii isinii jedha keessattuu yaani ninjaa waan isinii jedhullee hin qabu isinii galee yaani jechoota na hanqataa kanaafuu naaf galatooma kaleessallee gastii kiyyarra dhuftanii namni baay'een yoom hojjetattaa viidiyoo yoom hojjetattaa yoom gadhiistaa jettanii na gaafataa turtanii viidiyoo inshaallah Muhammad Aljazeeraan gadhiisaa yookiis ana gadhiisaa yookiis Nasrii yookiis Iluudhaa achi jalaa duwit godhachuu hin dandeettanii bor inshaallah biiznillah rabbi nagaan nu haa bulchu kunoo ammas siniin tuqa dubbadhaa warri barbaaddan dubbadhaa kunoo kana fatiyyee fiqirnaat kan jedhu tuqaatii profaayilii screenshot godhadhaa screenshot godhaatii profaayilii keewwadhaa kun ammas fatiyyee fiqir. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dubbadhu bareeddu.
mangisti waa takka yaadin si wajjin jirra abshir waa takka yaadin si cinaa dhaabbanna waa takka yaadin abshir amma geemna kan jirutti namaa tokko tokko irra deemsifnee ni beeksifna warra dhagiin irra dhageessoo deemna waa takka yaadin wallaahi bifti inshaallah biizinillah kuno onne sini tuqaa oromoo kuno profaayilii kana keewwadha kuno onne fatiyyee fiqirannaat laayivii irra jiru kun isini galee isiniif ba'a keedii deemii keewwadha keedii qoy miseenjar ላይ ልኬልሻለሁ ሂጂ deemi ati kuno miseenjar irratti si erga kuno fatiyyee fiqirannaat onne tuqe kan yoo feetanis ergadhaatii waan dubbattan yoo jiraate dubbachuu hin dandeettan dubbadhu saadii liiviirran jira bara ijoollee keewwataa jiranii kottu kunooti fatiyyee kan jedhu kunooti ilaala fatiyyee ፍቅር እናት dubbachuu dandeessanii saadiyye dubbachuu dandeessa kunoo kana profaayilii keewwattanii oromoo koo akkasii miti bareedduu koo bar'ayenee maar ayye akkatti keewwattu wanni jalaa jedhe wallaahi miskiina koo wallaahi walitti keewwatte oloo kiyyaa walitti keewwatte miskiina koo wallaahi sii miti kunooti as jala jirti illushaan illee dhufee kunooti lee ilu maaliif nama fudhachuu didaa jira gaayis taaptaap naa godhaamee na qabaa jira maal ta'e ani neetworki Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أبشر سندنا يا تكتاب الله سيقول ثم زلال سندنا إن شاء الله دبادو ربي سيعبر قارو warri bakka dandeessanii dubbachaa kunooti amma isinii tuqaa ani waalaikum assalam galatumaa oromoo koo waaw nama baay'ee keewwate ilaal as jala akka jiru mashaallah kuno lala atiyaa kataba lala wayye maare Salamu alaikum mamatiya. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namni kamuu si jaalataa addunyaa kira rabbi biratti illee jaalatamtu ta'e qaalii fiyya. Bataami si jaaladha wallahi. Rabbi si haa jaallatu bareeddu koo. Akkasanitti abshir akkuma rabbiin uffannaa si tolchee aqlii si tolchitanitti addaa borus rabbi aqlii teeti haa tolchuu. Addunyaa kiraa gammachuu siifawwa haadhateeti jannatul firdoosiin siyaawwa abshir jirutiyya. Amiin oromoo amiin. Akkasitti abshirti bira jira waan qabu yoo waa qabaadhellee abshir wal bira jirra. Rakkoo qababe. Jaalalti keessan nagaan wallaahi oromoo koo wanni isin hin beekne jira. Ani jaalalli keessan illee wallahi jaalalli keessan anaaf hedduu kabajaadha hedduu ulfinaa yoona beekwaan akkanitti ibsullee hin qabu waan biraa miti namni ilmi namaa jaalatamuu waan guddaadha kuttu bahe
maal isin fakkaate caqasaa kafati haga tokkotti haga isi beekutti tokko irraa isin hima. Yaani Fatiyaan nama miskiinaa, nama hin geenye, nama namatti hin dubbanne. Yaani nama sattarate aqlii bareeda qabu wayiiti. Akkuma Rabbi keessa fuula keessa tolchee keessa qeellesi tolche addunyaa kiraa isa biratti ol fuudhanii si jaaladha. Kabajaa guddaa na biraa qabda. Yoo yaadatte takkanni bakka meetirootti Fatiyaa jedhee si lallabe tuktukii keessaa si dubbisee wayyee naan jette atillee waa bitataa jirta. Ni dhoowwaadhaan namni nan beekne si yoo na yaame ni dubbisa si galee maaliifi namni si jaallataaf si kabajaaf si dubbisa si galee yoo si hin jaallanne namuu garagalee si laa. Yaa maasi fakkaate hin jiraa miire bakka waa baay'een garaa na nyaatta waa baay'een tasna jettaa. Allah idal bakka በጣም si jaaladha. Kan si jaaladhu caali faaliin isi haa jaallatu Rabbi. Amiin. Sillee Rabbi si haa jaallatu bareedduu koo. Abshirrooti yaa Rabbi biraa jiraattu addunyaa kiraa Rabbi si haa gammachiisuuf jabaadhu. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh bareedduu koo. Galatoomi bareedduu. Fatiha video hojjedhu du'ichi goonashu. Bornan hojjedha inshallah shabaay bornan hojjedha. Neetworkii kiyyaa bartaabtaam naa godhaame. Ummata akkam salaamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Sirtaa lubbuun akkam nagateeti? Arribaan kaane warsaani. Arribaayyuun kaane warsanii deemuutu qabu. Akkana jedha obbo Beekaa waan abboon dubbattanii. Ilu jirta? Saa kana rabta? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hojii deemnee miti. Okay, waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maayii birra ture hojiin deemne. Okay. Sanii gammaa rafaa akka bire. Atuun koo hundi keessanuu akkam jirtanii marti keessanuu yoo akkam nagaa keessanii fayyaadha. Nagaa bareedduu. Baga nagaa naa jiraattu. Alhamdulillah nagaa kooti baga nagaa naa jiraattanii. Hunda keessanuu isinin jaalladha. Fatiyyee koo የፍቅር እናት ነሽ አንቺ አብሽር አላህ አንቺ ጋር ይሁን። Rabbi si bira haa jiraatu hunda keenya bira iyyuu haa jiraatu wallahi ati ilaalchi kan keetis yaani kan kee malqaatiin kee baay'ee tokko namatti tola. Namni kamiyyuu sirraa barnoota fudhata sirraa yaada adda addaa yaani jaalala sirraa barata rakkina waan hundayyuu sirraa barata. Wanta keessa dabarsatees namaaf himta waan rakkoo namarra ga'us namaaf himta waan hundayyuu gara fuuldura waan namatti dhufu deemus namaaf himta. Ati baay'ee tokko ilaalcha kan keetii yaani keetis baay'ee natti tola wallahi rabbiin si haa jaallatu. Ati nama gandummaa hin beeknedha nama jibba hin beeknedha ati hedduu tokko nu galatoomii nu jiraadhu si jaallannaa siin jedha bareedduu koo. Koonaaf jiraadhu manillee si jaalladhaa. Hunda keessan iyyuu ni jaalladhaa rabbis naa jaallatu. Anadaan immoo rabbis naa jaallatu. Hunda keessan aamin hunda keenya iyyuu jaalala nama barsiiftaati rabbiin immoo si haa jaallatu abshiraadha kosii waliin jirraa jabaadhu waa tokko sitti hin dhagahamini nu hunda bira iyyuu rabbumatu jira inshaallah abshir kanuman isinin jechuu barbaada hunda keessan isinin jaalladha galatooma. Atillee galatoomi bareedduu koo nu galatoomi nu jiraadhu ulfaadhu. Rabbis haa jaallatu. Oromoo kunooti waan onnee kana tuqu kana tuqeera onnee lama tuqeera laala onnee lama diimtuu tuqeera sana tuqaa deemaati piroofaayilii keewwadhaa yoon as sinii godhee hin mul'atu sinii galee na didee kanaafin akkas godhaa jira. Fatiyyee fiqir innaat kan jedhu kana laala ammas onnee jahaan tuqe laala kana tuqaati piroofaayilii tuqxanii screenshot godhattan achiin screenshot yeroo godhattanii kaatan achi telefoona keessan keessa seennaan
profaayilii kee dandeessu jechuudha. Nagalatoomaa. Kau dubbadhee bu'u gabboo fayyaa hojiirra jira. እሺ beekaa dubbadhu beekaa. Yaa jechuudha hundi keessaniyyuu piroofaayilii isii yoo godhattanii hanga gaafa xabasiirraa hin buusinaa jechuudha. Hanga gaafa xabaatti hin buusinaa. Sappoorti godhaa waan qabdanuu taaptaappiillee leencaanillee lukkuudhaanillee waa hundaanuu bira dhaabbadhaa qaalii keenya wallaahi baay'ee takkan si dinqisiifadhaa. Yaani obsa qabdaa. Innaa obsa qabdaa waa hundarraayyuu ijoollee kaayiroo keessaa amma amalli kee tokkoffaadha eenyuu sii beekaa. Haasaa namaas hin dhaga'iinii. Ani immoo si mufachiiseetan ture dhiifama nama 200 keessatti dhiifaman si gaafadhaa. Atis garaa kee keessaan baane waa tokkoyyuu siin hin jenne waa tokko itti qofan si jedhee si mufachiise sun immoo homaa miti dhiifama naaf godhi nama 200 irratti. Laalaa Zaaraa niqaata si dhiisee barree beekaayyee rakkoon qabata obboleessa kiyya qaaliidha. Jaalladhaa siin kabajaa hin beektaa. Naa rakkoon qabu. Habiibi jiraadha. Si akkasii warri fatii itti narrabsiinaa warri wallaahi baay'ee tokko kabajaa qabdi. Baay'ee tokko. Innaa ijoollee shamarranii bakka buutii bakka amallisii haallisii maaliif ganda kutaadhaan waliin qooddu ganda maarree jettee narrabsitu. Namarratti illee diut gootee akka namaa kan namallee hin tuttu. Kanaafuu hin arrabsiinaa obboleettii kiyyaa. Yoo arraballee hin beekani bakkasii beekaa siraajiin arrabsaa. Akkasiin jedhaa naa galatoomii taphadhaa bakkaayyee. Ishi beekaayyee jiraadhu siin jaalladhaan illee habiibii naaf jiraadhu. Ilaalaa ammas sinii tuqeera. Neetworkiin kiyya maal ta'e? Ilaa fatiyyee fiqirinaat kan jedhu ilaalaa kunoo ilaalaa Oromoo. Kunoo onnee sinii tuqeeraa dafaatii kunoo onnee sinii tuqeen jira. Kana tuqxanii Oromoo koo kana tuqxanii seentanii piroofaayilii koo gizee tuqxanii tiyyaa weelkaam tiyyaa. Kana tuqxanii gizee seentanii jechuudha. Wanni argattan sinii galee. Fatiyyee የፍቅር እናቲ ስኒገሌ ሰነጡቃቲ ፕሮፋይሊ ኬወጣ ሱራ ኮ ከበጃኒ ነምቤካ አካ ኢስና ኬወተኒ ነጋፈታ ቱርተኒ ኦሮሞኮ እስም ምስኪና ወላሂ ነጃለተኒ አካ ኢስን ነጃለተኒ ኪሞ ረቢን ኢስን ሀ ጃለቱ ረቢ ኢስን ሀ ከበጁ ዱጋኒ ጀቻ ሂንቀቡ ኢስኒፊ يعني سنت دقاتا سنين جالتا يچون لي سنت دقاتا ناغلتوما سنين جالتا هدو تكا يچودا arrambeka nabase ka bakka nagaatti nabase dufe injira Tati abar subscribe hai to asirra jira. anjiru bar manine Wanni dan sa subscribe gubbaa jiru kana gizee tuqan wanti sani jiru. Sin immoo hin barbaaddu. okay sabakaa fi qabeen bisa Saba haadhaan isaa. kulliitii مثلا naan kennina bakka Oromoo please guys ba'alla rabbi keessa sodaadhaa naan kennina giiftii takka ilaha baaboo naan kennina Inni barbaada subscribe kan kee kana gizee tuqan si kenna waan san. yaa naan tuqinaa bakka isa naan tuqinaa Oromoo koo naan tuqinaa please kunoo baheen dhufee wallaahi na baase darbatee na baase sini galee na biratti hayyeen jedhu eeyyamu bakka mana tujjaaraa ta'e
Iluun bahe. Networkii miti kannabaa networkii miti bar kannabaa seetiyyaa wanta subscribe gubbaa kana gizee naa kennan darbatee na baasa as keessa. Oromoo koppili pilii. Kuno laalaa fatiyyaa sirnaat kunooti. Screenshot godhadha. Mata akkam jirtu? Eebanne dadhabneerra lafa. Akkami fatiyaa? Iliyyee sirsaa habiibi. Akkam Jirra roozii jirra. roozii. Ummata warra jala jirtanii warra jala jirtan hundi keessan hagammaa rakkaawwanne irra kaawwadhaa fi jalqaba. Picture jechuun har'aaf qofa. Warri na jaallatan kuno lafa fatiyyee qarnaat sinii barreessoo jalatti kunooti onnee afur kan barreesse laala. Onnee afur kan barreesse kuni fooloo biraati fatiyyee fi qarnaat. Sana tuqxanii fooloo na godhaan jenne sanaan. Sana tuqaatii piroofaayilii tuqaatii iskiriishuut godhadhaa. Suuraa kiyya kabajaan Oromoo koo akkuma na jaallattanitti piroofaayilii na keewwadhaa sagalee naa ta'aa siniin jedhaa ayilaat siniin jaalladhaa warri asirra jirtanu dubbadhaa ana qofa nan dubbachiisina. Callisa annaa warra jala jirtan. Ishee jijjiiradha warri haaroin fatiyaa ka jedhu fatee naaf telefona irraa iskiriishuut warra jijjiiradhaa. Siifuu sanyii jawwee warri haaraa wajjin jiraatan. Mee tokko barreessaa. Tokko barreessaa warri haaraa wajjin jiraatan. Kunoo beekaa tuqaa kunoo bakka iddoon kunaafu. Kunoo tuqaa beekaa siraach tuqaatii deemaatii keewwadhaa kottaame. Kunooti. Bar iluu asirra kaa'ee xiqqishoon mul'ata sii galee guutuun isaa mul'atu. Okay, siifuu warra jijjiiratan haaroo nama haaroo deemaa jijjiira beekaa irraa ta'e kun orma jala warra komentii barreeffatti jala jiru batti irraa siifan galatu. Okay, deema namni yoo xiqqaate tokko jijjiirata. Itti tokko jijjiiradhaa dhibbi tokko har'a ni hamma sa'aatii asmaa qaba. Galgalammoon jiru. Maal jechuudha? Homaa jechuuf yoo dandeette piroofaayilii geemii jijjiiradhu afaan Oromooti kun. Ingiliishiif haasawaa jiru. Mee keessaan na dubbisa ayyeessa dubbifnaa. Roozii Limu, thank you so much. Roozii Limu galchi jiratti. Ayyee. Okay, warra haaroo. እዚህ ስር ነሽ ሳዩ እኮ እንትን በይ ዋትስአፕ ላይ ልኬልሻለሁ መሰለኝ። Haaroo. አዩ Namni haaroo nambara tokko tuqa. Galatu. ወይ ሮዚ አንቺ ሴኔ በር ምን ጉበቴ ፎሎን ከያማስ warningina kenne kan biraan bane kana dhibba sadi goona innasin jedhu machee ነው ቆይ 16 ቀን ነው የቀረው። እንዴት ነው የሚገዛ? ጊፍቲ ድማ ቢቴን ቤኮን ወላሂ ስማ ጀቻን ቢታ ማለ አከምቲ ቢታማ ሮዚዬ እኮ የኔ ፍቅር የኔ ማር በሬዱት የኔ ማር አከምቲ ቢታማ የሳ ቢታማ እንዴት ነው የሚገዛ? እኔ አላቅም ወላሂ ዋናም ኒና ከነስ ነሙ ማፈንዴ ቢሴ ከነ ማለ ተካ ጉርጉረዴስም ቤኩ አላካታት ቢተኑስ አካታት ባሰኑስ ኖ ችግር የለውም ሮዚዬ ታብታቢዮን አጎቴዩ አከና ከንተት እያለሽ እንዴት ነው የሚገዛ? ንገረኝ በአላህ ስም ይዤሻለሁ። የኔ ማር ሌላ ሰው እጄ ከምጠይቅ ምንም አትጠይቂም። ወላሂ አንቺ አቲ ታብታቢና ጎናኑ አከ እንትኒና ጀትት ያድሽ የኔ ማር ለምን እንደ ስራ ላይ እኮ ነኝ እየሰራሁ ነው። አልሐምዱሊላህ ምን ነሽ ነው አከ ዱሪሴ ደሞ ኦጀዳን ጅራ ቃባ ፈትዬ ወላሂ አለኝ እኔ ካለለኝ አልነግረሽም። ወይዬ ማሬ ሰይኮ የኔ ቆንጆ አምሮብሽ አትረሳ። ስሚ አንቺ ምንድን ነው የሚያስቀናሽ ደግሞ? ለምንድን ነው የማልቀናው? በስማ መቅናት አለብኝ። ባባ ደህና ነው? ወላሂ ደህና ነው። ሮዚ
Wayyaa dhoko. ሮዚ ሰላም በያት። በጣም ነው የምትወድሽ ሰዩ ኮቲ Sayyuu maqaa isiiti moo sayyuu keessa dhugaati? Ani akka waan warwaa yaadadhu isin mooriin kan koo laqqaqee jira. Nama kaleessa naasee yaadadhu ani wallaahi. ወላሂ እናቴ ከሞተች ፈቲ የመርሳት ችግር መጣብኝ። የምሬን ነው የምልሽ። እያደድ ዋን ስለ ጉያ አርገ ገልገለ ከነ እያደድ ዋን ረድክታፊረ ለማናተ ቦሬቶ ለጋፈተ እያደድ ብሎኪ ነመ ጎዱ በረቴዮ ሮዚ ልሞ እና namni nuti ga'een namaan nama wajjin gubadhere akkaatalaachuu jirtu. Kuma namni gaarii barreessa yoo ati bilookuma nama gootu. La ani tokkoffaa biloo kan nama godhu fati osoo nan fataa jedhaa jiru kan galee haadha kan kee du'aayin gootu nama naan jedhu hin jaalladhu tokko jedhe haadha yaarasaatti du'aa yaayidarragam maali ammaayyen koo yeroo jirtu bara haati ishee duutee ስነ ስርዓቱን በጣም ነው የማውቀው ሲገልቴ ምቲ ኢሼን አቲ ያደ ኮቲ የሮዱቱ ማየንኮ ሰዓቲ ከመከ ዱዋይ ጎቱ ፊ ሰዓቲ ከመከ ፈታ ጀቱ ስሪትን ቤካ ነምኒ ነቲሙ እኔ ጓን ሲገልቴ ኦሶነን ፈታ ጀዳሩ ሚረን ጅረ ከሰ ነገሹዳ ጀደኒ ጅረምቲ ዱፈኒ ያደ ከናን ጀዱ እኔ ደግሞ በቃ በዛን ሰዓት እናደዳለውና ብሎክ አረጋለሁ ለማፋሞ ነው መና አረብሴ Naftini mina kalas anine tillik ne bayzawe ne annan beka ate malakkatate na calan bektano ani fakkeenya faati kan kee jiraachuu dandeessi mashallah umurii si rabbisi fadeeressu an kodute jirti wanna ta'eef bakka haadha waa'ee haadha minyaa haadha sirriitti beekna jechuudha sirriitti kanaafuu gorsa namaan barbaadu na maaliif ne bacinqat እንዳብድነው እንደሚፈልጉ akkana la unda dhufe yeroo fatiin boosu maraatuttiin ala unda boosi jettanii ishee arrabsitu yeroo nan xabadhu dhufanii maaf hin boonyee naan jedhu fati በጣም እኮ ይገርማል እኮ ati waan gootu sitti wallaahi ani nama guddaadha habiibti ani nama guddaa nama ilmoo qabudha ilmoon koo nuti gorta sitti himaati wallaahi nama guddaadha ani daa'ima miti sinii galtee tiktaakee kanatu daa'ima na godhe malee እኔ በጣም አውቃለሁ ሁሉንም ነገር ራሴን የማውቀው ነኝ ወልጄ የማውቃለሁ ሁሉንም ነገር አውቃለሁ ስለ እናት ሰው አይነግረኝም አቲ ማለከታት ዋናም ቤኩፍ እትፉፋ ጆሌ ኬኛ አንቺ ለኦቤ ነው ምንድነው ለኡምፕሮ ህዝብ ቦታ አትስጣቸው አንቺ የራስሽን ሙድ ብቻ ፈታ በይ ስለ እናትሽ ከአንቺ በላይ የሚያውቀው ሰው ማንም ሰው የለም ታውቂያለሽ ውዴ አኒ ነማ ከነ ለመና በረሱ ቆፈን ብሎ ጎደ ነመና ረብሱ ነማ አደኬቲ ዱአይን ጎቶ አደኬ እንገደዱት ከለሰዱት ናንጀሩሲ ከነና አርሰ ነማ ከከና ብሎክ ናን ጎዳ ስትኔ ማጋሩ ሰና አለት ወላሂ ያኔ አረበ ቀላሊ እንዳውን ብሎክ እንጎድ ደበለቴ ስሞ ነማ መቃሙ ጫሴ ጠነሰና ድፌነ ጀለቲ በረሱ ብሎክ እንጎዳ አገሴ ወላሂ አንዴ ዲሲያቲ ሲጋሌ ሮዚ አንደኛ ነገር እኔ ወላሂ የተቃጠልኩ ቀን ሁለት ረካ ሰግጄ ማለት ነው እናቴን የነካሰው ወረበል ከአባ እኔ ምን እንደሆነ አላውቅም በምድር ላይ ያ ሰው ሲያለቅ ያ ሰው ሲሰቃይ ያሳየኛል ወዲያው ፈቲ ልንገርሽ ማለት ነው ሙጫኑ ሜሪ ጀዳኑ አጓማ ያ አጀንዳ ተይጅሩ ከነ ስትኔ ማጋፋ አን ማይን ኮ ዱኩሰተ ጀዶ ኢጆሌን ኬኛ አዳ ሲገርጋሩ ቀምና ከምሲሱ ቀምነ ጀደኒ ላይፍ ረታን ያ ሰው ቤክታ ኑሜሪን ኩ ፊጋ ገሌ ስትኒ ማቲ ማል ጀዳ እንሶብ ዲሽን ሺሻዳን ሳቡዳፍ መሌ አትሽ ዮም ዱኩሰተ ነም ቤኩ ሙጫን ኩን ዳገፈዱ አከነናን ጀደ ፈቲ ወላሂ አልቅሼ sigalte rabbi kan kot ya rabbi kiyan jede bakka keessa kona gube numerin bektamti samma kenna jala facebook ate wallahi nama dibba meeqa keessatti mulluchi godheena arrabse jechura sinima wallahi lazima kana jede bar shisha sabuudhaaf malee aadisheen dhukkubsanne aatisee tokkollee hin dhukkubsanne hin sabdi jede intala marattu sana naan jede na arrabse
yaa rabbii kiyya madaan nageessi haa ga'u jedheen boo'e wallaahi ilaa kunoo rabbiin oggaa lamallee tun guutiin innis jaalala kennaatiin maraatee kunoo feesbuukii ishee jalaa hate jechuudha. Si galtee namni namatti gifu inumatti gifa rabbiin. Wallaahi nama meeqa argeera nama natti taphate nama natti ashoofe nama meeqa yeroo boo'u argeen jira. Allah shaahideenoo. Namni yeroo boo'u nama gammadu nama naaqu nama tuffatu sana rabbiin karaa biraatiin fidee itti gasha jechuudha. Amma inni kennaa hin jaallata inni piroofaayilii waggaa tokko guutuu kaawwate. Isheen hin barbaadduuni. Kalaas muntahi deemeen koomantii isaa jalatti maallaan waa'ee quraanaa gadhiise namni nama zollome jenna rabbi si haa zollomu jedheen ganaa zollomamta yaa mucaadha maal jedheen waan naan jette yaadattaan jedheen barreesse koomantii jalatti deeme naa deebisu dhiise zim maale wallaahi taqaaxalkuኝ wallaahi laazim akkaaxaleen jechuudha namni sama gubu inuma gubata guyyaa tokko oolee bula malee si galtee fatii ደግሞ እናትሽን ሲሳደቡ ማለት ነው ስትይ ማአቲ ከዱቴቲ ሲገልቴ ልቡ ሂራ ረቢቱ ጋፈተ መሌ አቴራ ጋፈቹ እንደንደሱ አኒ ነው ባይና ረብስ አማ አክመል ከን ጀዱ የንገደማልና እንጀ አነቱዩ ናንጀ ሮዚ አነቱዩ አደከ ቀብሪ ከሳፉ ሰሌ ጨቅ ትጎደ ናንጀ ወላሂ አላህ ዋህድ ጀቹ ረቢን ኮን አርግ ነማ ዲበሰዲ ከሰቲ ከዛን ዱፈ ኢሞዳን ዲፈመና ጎዲ ወላሂ ወቢላሂ እንጀደን ዮን ዱኤ ኦመል ቂያማ ዲፈማ ሲን ጎዱ እንጀደን ኦመል ቂያማ ዮን ማየን ኮ ሲዱቴ ካቴ ዲፈማ ጎዲ ፍሮዛ ዮጀቴ አፊ ሲን እንጀዱ አረብ ሲገሩ አከከና ሃደከ ቀብሪ ከሳ ወልባሴተን አነቱ ሰሌና እንጀቴ ከናፉ ጀናን አበደን እንጀደን ብሎክን ጎደን ዱፌ ዋትስአፕዳን ዱፌ ኢሞዳን ብሎክን ጎደን ጎዲኒን ኢፈማን ጎዲኒ ከናፉ አላህ ነው አታልቅሽላቸው ፈቲኔ ደግሞ የምታናድጂ ነገር ልንገርሽ አታልቅሽ በቃ የሽኝም ሮዚ እኔ ጓደኛሽ ስለሆነች ነው ወላሂ አኔ እራዱ ከንካሰን ቱሬ ጋሩ ጓደኛ ከቲ ወጅኛተኒ ወጅን ንግደኒ ወይ ደግሞ ነሚኮሎ በርባቸን አንጀዳ ወይ ደግሞ ማርቱ ሸዲ በግዱ ጓደኛ ናን ጀነን ጀሬተኒ መለ እኔ ልኳን ነበር የምነግራት ወላሂ እሷን ታያትልሽ እኔ ታውቂያለሽ ወረበል ካባ ሰዩ ሮዚ በውስጥ ልክላችኋለሁ የሆነ ቪዲዮ ማለት ትላንትና መስጊድ ሄጄ መቅሪብ ላይ ብዬ ሰግጄ ወላሂ ካላ ያ ረቢት ካላ አገርሲሱ ባና አኒ በቃ ኢኑ መን ሃዳ ኮንጃለት እንጂ ጠዋት ስነሳ ወረበል ካባ አላህ በንጹህ ልብ ከለመን ዮ አቲ ረቢ ቁልቁሉማ አንከለቴ ሲያገርሲሳ ይፈት ዱቴ አቱንቴ አዱንያ ረት ሲያገርሲሳ ሲገለ አኒ ላላ ዲፈመና ጎዳ ኮመንቲ ዳጥፍታኒ ሃዳነቱናን ኢላ አከነ ሶፍ ናቡኩት ቀብሪ ኮረን አበተን ቀብሪ ኮረን ነመት አራቱ አሪ ኮፋዲ ዋ አካዲ ብስሪት ያደከን ከጃለቱ ዋን በከኑፍ አደከትን ስትሩፉ አነም ዋነን ጅቡ ዋን በከኑፍ ኮዴን ያቃሉ ያንሲን ኮድ ስለሚያቆ ማለት ነው አኒ ኮዲ ጋር ጎነ በኮ ኮዲ ከለሲ በኮ ካዳፍሰችት ከናፉ አቲ ሞጀቹ አለ ደል ሲሳደቡ እናትሽን ረቢቱ ያራጋፈተ ወላሂ ዋንዶ ቆዩ ረቢት ሲከን ደረጀ ዲሲ ቦይኒፍ አበደን ሚዲያ ከነረጥ ዱፍቴን ቦይና ማፈቲ ነው እንዲ ከኛ ቦዲስ ነምት ይበቃ ማንተ እተናን ቡካ ሁለተኛ ፈቲያ ደቦቻችን